Asama kabajamtoota jaalatamtoota maatii kaayyoftuuf nageenya jaalala raaree waaqayyo isiniif haa baay'atu. Obboleewwan kiyya qaqqaalii gaggaarii yoyyaa anaa dhufuu baga nagaan dhuftan isiniin jedheen jira. Viidiyoo armaan gaditti argaa jirtan kanarraa waa baay'ee hubachuu dandeessu jechuudha. Egaa inni wayi miidiyaan kun yeroo tokko nama maraacha jechuudha. Keessumaa bilbilli kun jechuudha yeroo ilmoo ofii nama dagachiisu, yeroo maatii ofii nama dagachiisu, yeroo iddoo jirru mara itti dagannu jechuudha. Dubartii isin argaa jirtan kun kinoo mucaa ishee gattee jechuudha. Dhaabattee bilbila haasoftu makiinaan biraa bakkeedhaa itti dhufe mucaa ishee fudhatee deemuutti jira jechuudha. Egaa ishiin amma of hin beektu simmeetaa taatee haasa'aa jirti. Tokkoon keenya yeroo bilbila haasofnu iddoo jirru beeknaa laata waan dalagaa jirru bakka kam akka jirru beeknaayi akkasuma nullee mana madaamii keessatti soo bilbila haasofnu yeroo nuti qodaa madaamii jajjabsinu yeroo nuti waan hojjennu sana daganneetu ganaa dhaabannee bakka jirru waan akka amma dhalannee wayiitti of yaannu wayiitu jira amma of hin beektu jechuudha. Badee mucaanii kinoo mareefu iyyuutti jirti. Cufattee dhufte makiinaa ishee amma obbeekuutti hin jirtu kummaa inni miidhaa bilbilaati jechuudha. Gaafa bilbila haasofnu xiyyeeffannoo jireenya keenya biraatiif hin goonu jechuudha. Nama wajjin haasa'aa jirru sana duwwaa yaada sammuun keenya jechuudha. Isheen ammallee seente makiinaa ishee gaafa makiinaa seentu mucaan makiinaa keessa hin jiru bu'ee badeera jechuudha. Maaliif isheen makiinaa bantee baateetu dhaabattee odoo bilbila haasoftu mucaan makiinaa keessaa bu'ee bade jechuudha. Kinootika kiwii jechuun amma kamaraachuun amma kinoo qillaabuu sun amma kinoo qillaabuu suni namicha namaatti dhufte odoo karaa deemtee iyyaa deemtu jechuudha. Namichi mucaashee sin agarree hin fuunes jechuudha. Namichi dura mucaashee fudhatee deemee nama zimmidhee karaa deemaa makiinaa oofee deemu mucaan makiinaa jala bu'ee jennaan makiinaa keessa kaawwatee soofte jechuudha. Anyway isheen sa'aatii sanatti of hin beektu simmee taa'ee bilbilaan jechuudha. Kireezii maazar maraatu haadhaati malee kun haadha miti jedhee hin yaadu erga badeetti wanna tokko erga inni abidda bu'eetti maraachuu iyyuun gonkumayyuu nuuf faayidaa qabanatti fakkaatu akka viidiyoo kanarraa hubadheetti amma mucaan ishee samiidha gadi hin bu'uu lafaa ol hin biqilu kinooti lafarra gangalattee iyyuu duwwaadha formaan isheen qabdu formaan isheen qabdu jechuudha. Anyway waa'ee obsesiifaa kennu nullee of madaallu viidiyoo kana keessatti dhugaanii ofii kiyya baay'ee tokko fin taasisabe gaafa bilbila qabadhu waan akkan hojjedhullee hin beeku eessa akkan jirullee hin beeku maal akkan haasa'ullee hin beeku jechuudha. Ergan bilbila cufadhee ka'ee booda iddoo kam akkan turee fi maal akkan haasa'aa ture of hin yaada jechuudha. Dubartittiin kunillee bilbila ishee erga cufattee kaateen booda maal akka dalagaa jirtu eessa akka jirtu of madaaltee jechuudha. Amma mucaa ishee argataan jirtu maal jedhee abbaa manaa kiyyatti eessa naqaa mucaa kiyya eessaa fidaa akkam ta'e mucaan koo jechaa jirti maraatte jechuudha. Anyway warri ilmoo qabdan ilmoo ofii gatuu dhiisaati jechuudha. Daqiiqaa tokkoo fi obbiraa dhabuun hagam akka nama miidhu ni beektu. Mee waan jiru walumaan ilaalla. Abbaan manaallee yeroo inni nafu waan ta'eef gara manaatti galuu hin dhiisu amma ishiin dhuftee kunoo barandaa mana ishiirra teessee bo'uutti jirti. Baay'ee tokko maraataa jirti jechuudha. Abbaan manaa dhufe na fakkaata. Gaashaanuu hin hafu lafarra fagootti jirti dhufe kaa gooftaan. Baalameetu battaa. Maal taatee jedheen maaliif goodaa teessaa jedheen maaf goodaa teessee boossaa natti mi maal taatee jedheen innaniyyi rakkina cimaan qabaa jettee rakkina cimaan qabaa natti mi maal taatee jedheen. Innaniyyi mucaan hin jiru wetti nama kiwu jechuun amma ka kaballan lafarraa tokko sun maaliif dhiironni hagam ijoollee isaanii akka jaalatan ilaalaayi maalis yoo ta'e jechuudha. Abbaan gaaddisa jedhu malee dhiironni ilmoo isaanii hin jaallatu jaalala qaban keessumatti gonfatu baasanii duubatti hin mul'isanii abbootiin keenya tokko jaalala nuuf qaban kana baasaniitu akka haadhaa sana ururuu jedhanii nuun kulchanii garuu miidhama keenya hin fedhanii jechuudha. Namoonni yeroo mammaakan garuu Oromoon gaafa mammaaku abbaan gaaddisa dhagaatii jedhu nama hin fayyadu jedhu. Amma namichi kun dafi jedhe iddootti gatte jedhe deeminaa fidi jedhe arbaa oshiriin sa'a jedhe sa'a 24 guutuu
bilbila irra kan ati teessu kanaafiyyuu fidi mucaa koo jedhe I want my daughter jedhe kinoo amma kan kibu jechuun amma kan namichi niitii nama qaxaqqatuun amma wal qabatanii barbaachatti qajeelanii waan hundaafiyyuu miila milkii qabu deemaa suniin jedheen jira dhiichi kan namichi harkatti duuti bas dogoggoruu waanuma jiru anyway dogoggoruu waanuma jiru ilmi namaa ni dogoggora ennaa deeman kinoo abbaan mucaa argee mucaa baatee fi dhufe jechuudha itti fiigdi gala balleeffannoo ishii huutee qabdi namicha nama balaan buuse gadhiisi jedheen kaamtuu daawwan jedheen tasgabbaa himee jedheen gadhiisi jedheen hin gadhiisu jette mucaa kiyya hate jette bar hin gatte ofii gatte ishiin too bilbila gorogortu eessa inillee qabate amma jechuudha isheedhaan gadhiisi jedheeni qabate kinoo jechuudha fudhatte kaate mucaa amma mucaa baatti sanuu kaanaftu my daughter mucaa koo itti giiftin kinoo itti hime namichi jechuudha dhirsatti ani odoon karaa deemuu naannaa jiru mucaan dhaabatee bu'aa dhufee makiinaa kiyya jala galee jennaan fudhee makiinaa kiyya keessa kaa'ee kinoo amma immoo qoradhee mucaa keessan sinii fidaa jira ambalaa du'aa jalaa baraaree malee mucaa keessan fudhachuufi miti isheen garuu mucaa lafa keessee of hin beektu turte dhaabattee bilbila haasa'uutii turte jedheeni namichaan galatoomi jedheen maqaan koo abaludha jedhee itti himatee galatoomi guddaa galatoomi ulfaadhu jedhee eebbiseef jechuudha. Itti himee nama odoo bilbila gorogortuudha miti jedheen arbaa oshiriinsaa jedheen lammafa waan tokko sirratti argee jennaan ija kee sirraa baasee warra keetti deebisee si gashaa jechaanis jira. warra keetti si gashu jennaan no beebii jechaadha. Dubartoonni maaliif warra isaanitti galuu jibbu? Leesh! Manni dhirsaa kun damma qabamoo? Eenyuma warra keetti narraa gali jedhanii hin boo'u dubartoonni maaliif koyi? Har'aa jalqabee jedheen bilbila si harkatti argee jennaan ija kan keensi keessaa baasaa kanaan booda jedheen warra keettan deebisee si galchaa. Reeni bo'uutti jettee kinoo boorsaa ishee sarkaa fuutee waraqaa kiyyan fudha jennaan waraqaa sin qabdu bilbila sin qabdu homa tokko hin qabdu qullaa kan kee warra keetti si deebisa jedheeni kinoo teessee bo'uutti jirti jechuudha salphinaan waa haa bara.